يوي dhiyeenya kana numaatu wanni inni arku jiru suni akka sooshaal miidiyaa kanallee dhiiftee keessaa galtu yoo haahoo akka Oromoo hin himanne dhokattee mataa qabattee jiraattu waan nama kun arku jiru. Isinoo akkuma kayyamu akkami mee warri akka kayyeettan koomentii ilaa jaa keessa naa kaayaa. Wanni inni arku jiru dhiyeenya kana keessattuu ji'oota dabran lamaan kana dhiibbaa Arsii fi Harargee keessattuu karaa Saawudii Arabiyaa deeman karaa Yemanii fi karaa Somaalii keessas haa ta'u bakka Harargee fi Oromoo Harargee fi Oromoon Arsii jechuun ni ulfaatallee kun ni ulfaata. Bakka ijoolleen ta'e Harargee fi ijoolleen ta'e Arsii itti wal arkanitti wal ajjeesuu yaalu akka hin taane wal godhuu wal miidhuu wal sahaanuu wal cinquu ablee wal jijjiiruu dhagaa wal cafaquu kana fa'aa arku turre ni callisne ijoolleedhaa gartee shiftoota wanni gartee banaa gabbeetuun adaban qabduu yaada joof callifne sun hin taane eegasii waa hedduu walirra raawwatan gaara Suudii keessatti waan isa walirra raawwatan arku jirra. Kun hin ta'u jenneeti dhiifne osoo numa agarruu meeqoo uummanni kun ifa arkuun oolu jennee dhiifne. Amma immoo waa keessa kuttanii walit dabartan. Mee Khadiir Martuu miskinticha fa'aa maal as keessaa gootan? Khadiir Martuu miskinticha gaafa nagaya qabu gaafa silaa agartee Oromoo rajee carraa kusan halkanii guyyaa osoo gartee hin rafne qaatiraa bulee waa'ee Oromoo kanarratti halkanii guyyaa itti laffa'u itti dadhabee gartee mataan dhukkubee keessaa utaalee hiiftee kana akkam tayyiif gamaa gamanaa itti duultan. Shira yaanne shira akka gaarii yaaddanii jirtan uummata shira akka itti yaaddanii jirtan gaafa inni kun asirraa ka'ee gartee biyya kanarraa ka'ee deemu akka itti dhaqe akka itti isin shukrii simattanii fi akka itti isin sasamattan wal adda garaagarummaan teessan warra biyya bulchina jiru warra siyaasaaf boochanii yuukaa nuti gaafatan isin garre akka isin biyyaa isin bulchine gaafatan agarre. Akka isin biyyaafis hin taane gaafatan agar wallahi wabillahi sheer godha birannaa gaa namticha joor jedhin sanis sheer godha birannaa gaa an abbaa fedhe taanaan dhugaa sitti hima gaafa ati Khadiir Martuutii fi Shukrii fa'aa wajjin achi baastanii zarii boodaa gara biraa ta'uu fi isaa fi ilpirees kannoo eenyu intala Shukrii hojii sirbii tana jedhee dinqoo jechuu hoyi isii fa'aa hojii geessanii simannaan Shukrii godhamtee fi simannaan Khadiiriif godhamtee garaagara ture duuba. Shukrii kanaa namni karaa artiidhaaf ija Khadiir Martuu ture waan isa ajaa'ibirraa Shukrii kana haati isaa yaamteeti haati Shukrii tun Khadiir yaamteeti akka inni bakka hojii isaa irraa ka'ee qe'ee warra Shukrii isaa dhaqee achitti Shukrii kana leenjisu isa gootee turte achirraa ka'ee Shukrii kun isa gara guddatee wajjin guddatanii wajjin bakka dhiiraa gahan duuba gaafa asii haatanii biyyaa baaftan keessan biraa qabataniiti sababa gosummaa teessaniif sababa gandimmaa keessaniif sababa gartee harrummaa teessaniitiif miskinticha dirra dhiibsan akkasitti Oromoo lafaa fuutee bakka itti gootee qubsiiste. Deebisanii amma arranmaatu hin geenye dubbisaa jala deemtanii waan biraa cocortan. Obboleessoo akka isin waan biraa dhiyaatan gaafa suuhi akka isin waan bulchine isin beeyne. Sigalee akka isin yoo bulchitaniis gartee sikkoof mandoo qofa akka bulchu deemtan gaafatan agarre. Akka isin gartee waa beegama qofa bulchu deemtan gaafatan agarre nuti ammaa miti. Gaafatan agarre sikkoo fi mandoo qofa yoo baaleen gama maal jette waa beegama qofa bulchuu irraa hajaa qabdan ni beeyne nuti. Garuu muummicha ministeeraa gartee jiraa rabbiin Oromoodhaaf erge Abiy Ahmad Ali ka isinii miti Tigree mataa qaqqabachiise Amaara mataa qaqqabachiise Nafxanyaa mataa qaqqabachiise Abiy Ahmad Ali biyya bulchu jira. Kana keessatti maatu wal qoqqoodu fide osoo inni jaalala oofu mee magaalaa Baalee ta'ee gaddaa kanatti urjii fakkaatee mul'ate sana fa'aa irraa haasoyitan. Ingoon maarreen goon asiin corroqa jettan. Obboleessoo bar wal beenaa bar duuba wal bariina amma miidiyaatti fa'aa waliin qaraasifnu duuba keenya wal beena bakka bara shan dura turtanii fi bakka argisan adda bilaala wallahi dubbatti isin jaa bakka waggaa shan dura turtanii fi waggaa shan dura bar waggaa shanii fi jaha dura harree afaan dubbata afaan akka ammaa kanatti wanta jechuun hin jiru gartee takka gartee wanta malee saniifuu wal beena nuti mootiidha dhugumatti nuti mootiidha Oromoo addan filluu kutaa horata kanuu keenya garuu ilaalcha kanaa kana xiqqeeffadhaan isin barbaada. Uummanni ijoolleen teenya tasi koomandoodha ilaalcha kanaa kana gabaabsaa irra. Waan garaagarummaa gosaa gosummaa jiniyyaan kaatan dhiisaa beeku keessa haqaadhaa isin jee. Mee Oromoo qofaan deema akka milkoo ilaaltaniiti. Sheer godhaatii wal bira nagaadhaa viidiyoo sana. Dhugumatti niin aaree waan kana ifa jee gochi isin dalagu jetanii nama aarsa gochi isin dalagu jetanii gartee nama mufachiisa. Saniifin aaree waan kana jee iddoo kanatti yoo aarsanis dhiifama naa godhaadhaa. Viidiyoo biraatiinis deebiitiin dhufa waan ta'eef itti chaanal kan sabsiisaa godhadhaa. Karaa Feesbuukaatii fi Tiktookiinis nu hordofaa foloo godhadhaa nu hordofaadhaa. Viidiyoo biraatiis ganaa wal gayyaanaa akka mana haaraatti